sanii irratti hin dhageenyu lakki. Kimmadaa. Ani birrii miliyoona sunnata irra maa yoo fudhatan tiktookii borganama itti deebi'ee beekamtii yoo taate kennu baay'inni kun miliyoona kana naan injifachiisne. Ani birrii miliyoona tana dhabuuf irra tiktookii dhabuuf illee dhagin hojjetu illee yooma waan biraa illee yaadanii dhufan. Sagalee keetu nama sodaachisa. Meeqa godhan hundi keessan koppiliinki sheerii godhaa taaptaabii kana kana kuma dhibba jedhu asiisaa. Sagalee na cufame beeydaa doktor. Bakka namni 5,000 seenu 5,000 irra nutti hima. 5,000 namni sadigeera namni 5,000 seenu. 5,000 seeti isaati 5,000 irra waan nutti hima. Nama 5,500 jabaa dabaa dhawa. Qarshii meeqa akka ta'e fooloo meeqa akka ta'e hundi keessan hin beektan. Garuu immoo fooloonis hin guunne namoonni hedduu fooloon goone kanaaf fooloo hin guunne fooloo waan hin guunneef akkam goona ka jedhu koomeentii ma keessan wajjin murteessinaa koomeentis barreessaa kanaafuu har'a isaaf dhufne koppii liink sheer godhaa namoonni haa dhufanii meebii nama baay'ee yoo ta'e murteessuudhaafis waan tokko isiniif himna murteessuudhaaf dhufne kanaafuu murteessuudhaaf namoonni baay'ee seenuu qaba koppii liink sheer godhaa. Egaa akkuma obboleessi ni dubbate nuti oonarii Fast Delivery ti. Fast Delivery ingirii chaalenjii erga qopheessee baatiin tokko darbeera guyyaa kaleessaa guulamne jechuudha. Har'a immoo istuudiyoo A3 Multimeediyaatti dhufnee obboleessa keenya Nasirii wajjin jirra. Nuti murteessine isin eegaa jirra ingirii agarsiisni asirratti taaptaa gootanii koofii gootanii nama 10,000 gahuutti murteessine. Yeroo nama 10,000 yeroo sana haala sochii namoota ilaalee murteessinaa fooloorsii godhaa jedhee Nasirii Anoolee halkan dabalatee jechuudha guyyaa duwwaa osoo hin ta'in sa'aatii 24 hojii isaa dhaabee laayivii kana gubbaatti hojjechaa ture jechaadha namoonni 1,000 kan taatan fooloo gootan jirtanii kun keessan immoo viidiyoo ilaaltan garuu fooloon goone kun akkuma jirtu ta'e garuu namoonni jaalala Nasiriif qabdan hundi keessan iyyuu sheer godhaa koppiliingi godhaa ingirii chaalenjiin miliyoona tokko Kamera keetti qosarree sabdoo sakkatti xaaraa iyyasaa eegu. chaalenjiin miliyoona tokko guyyaan isaa goolabameera. Chaalenjii miliyoona tokko guyyaan isaa goolabameera. Suspensi godhaa. Kanaafuu eegaa hawaasni kun kana waliin cinqame caalii yeroo isin nama cinqaartantu caalaa. Akka dhagaanii jechuudha. Maal isinitti fakkaate amma yaada namootaa si eegala. Nama 1,800 jira. Nama meeqa irra eegaluu barbaadu? Adamaaf sheerin goone beektaa gama sheerin ganaa 1,000 sheerin hin xiqqaata dhugaa dubbatuudhaafi nama hagana fidaa jedhaatiin haga san yoo seene waan qabatanii dhuftanitti mudatu. Nama 3,000 seenu. Nama 3,000 seensisaa nama 3,000 irratti waan yaadanii dhufanii fi waan murteessanii dhufanii isinitti haa himanii. Sarpiraayizii guddaa qabna baay'ee sarpiraayizii guddaa qabna waan ta'eef sarpiraayizii kana immoo maal inni kan jedhu dhaga'uuf akkuma keessa Nasirii sarpiraayizii kana gaan dhaga'uuf jira. Sarpiraayizii kanas immoo isas dhageessisuu fi dirqamatti laayikiin barbaachisaadha. Sheeriin barbaachisaadha waan ta'eef namoonni 120 jaalala Nasirii Anoolee qabdan hundi keessan iyyuu argamuu qabaattu. Osoo argamanii irratti ture. Osoo danda'ame. Osoo danda'ame namni kuma dhufaa fi 20 faasteelee godhusun anaaf osoo adda biratti argamanii yookiin laayivii kanarra osoo argamanii hedduu natti tola. Ammaaf garuu yeroo kennallee fayyadamuudhaa fi namnummaan 3,000 siin jedha sun haa seenanii. Namni 3,000 yoo seene uummata kana akkanatti. Moo galgalaa murtaa'u amma dhiifne. Amma baanee moo. Amma masheeraa godhan amma nutti. Lafi nurra rasaa. Amma eegnee miti beektaa nuni ka'eenne fakkeenyaaf 500 hin guutenneeti ka'eenne hin godhan fooloo enneeti. Namoota biyya biraatii miti asuma imaaraat keessa kan jiran iyyuu tana hin guutan. Garuu immoo maaf akka guutne hin beeku. Garuu immoo guutuu baatanis immoo nuni waan murteessine Nasiriinis hin dhageenye. Amoonni inni dhagee tokko hin jiru hagana jennee wanni nu murteessine wanni itti himne tokko hin jiru anumaa fi hiriyaa kiyyatu wal mari'atee dhufee kanaafuu liibii irratti akki fooloo guutuu dhabanaaf laayivii makanallee amma waan isin jettan hin guutan taanaan rakkoo guddaadha. Deemaa rabar. Laayiviin deemaa jira. 3,000 maan caala iyyuu malee hin caala.
sheeri gochaa jiran sirriitti fakkaata. Amma akkuma afur sheeri godhanii sheeriin kuma kudhan ga'ee nambar namni baay'ee. Sheeriin kuma kudhan ga'ee namni kuma shan iyyuu dhufa laayivii. Namni kuma shan iyyuu laayivii dhufa. Kanaaf sirriitti sheeri godhaa yaa uummata Oromoo. Akkasumas immoo akkuma inni jedhee biyya Imaaraatii kana keessa ingirii namni kuma 500 olutu jira. Namni Itoophiyaa jechuudha. Maaliif fooloon goone kan jedhamu yeroo tokko bilbili nama tokko bakka fooloo san yoo geessaa godhamu fakkaata. Inni dhaabata. Yoo achi gahu inni dhaabata. Animmoo har'a mee aannan sanaa qicaana aannan dhuguu barbaadaa jiru. Maaliif akka ta'e beektaa? Aannan gubaa baay'ee namaa qabbaneessaa beektaa? Bishaan irra naa fidisu. Isuma naa fidi. Baay'inaan koomentiin guyyaan haa dabalamu jechaa jira. Guyyaan haa dabalamu akkam? Isintu anamma afaan waan dubbadhu ni qabu. Guyyaan haa dabalamu koomentii irratti amma baay'inaan guyyaan haa dabalamuu fi hin guunnaa jechaa jira. Garuu namoonni guyyaan haa dabalamu jedhu kunniin warra fooloo godhee ta'uu danda'a. Guyyaan haa dabalamu. Amma fakkeenyaaf yaada isaanii fudhannee yaada koomentii irrattis yaada isaanii fudhannee koppii linkii sheer haa godhanii anaaf hin murteessina. Maaliif isaaniin alaa miti namoonni 120 fooloo kaampaanii faast diliivarii fooloo godhellee namoota isaaf jaalala qaban kan biraas hin finna hoo jedhan rakkoon qabu guyyaa dabaluu dandeenya. Guyyaan dabalinaa Nasriyaan uleedhaaf kennamuu qabaas hoo jettan koomentii irratti barreessaa rakkoon qabu. Immoo kabiraammoo lakkii haganaa miti hagana hoo jettanis rakkoon qabu garuu koppii linkii sheer godhaa namoonni baay'ee haaseenani. Akkuma inni jedhe fooloors amma fakkeenyaaf namoonni guyyaan dabalamuu qabaataa chaalenjii kunii jettanii yaaddanii guyyaa miqa dabala jalqaba irratti. Kun murtee saraan jire guyyaa dabalaa osoo hin ta'in waggaa tokkotti guutaa hojjenne hin waggattuun guutan. Anaaf waggattuun guuta jedhu hin qabu gara kiyya. Iyyoo amantaniitti seentan malee gama gootii. Kennaafi kan jedhanis hin jiru hammam kenninuuf uummata kanas gaafachuun barbaachisaadha miire yaa saba hammam kenninuuf. Abdii rabbii kaameraa kanarraa qabi garuu jalaa qabi. Esii kafala. Nama 500 si nafee. Waan qabatanii dhuftanii muuf jecha. Nama 500 kan itti guutaa kaa sirriitti amma bari koppii linkii goonanii. Dr. Asli welcome. Namni kun 500. Asli seensisee. Abaaboo darbaa jira. Abaaboo darbee Dr. Osee Agalchanii. Nama 500 kan itti guutuu fi nama meeqa tafe islaama nama 400 tafe. Fooloon kan gaafatame gootanii namni hin seena. Sheer godhaan biyaans namni tokko nama 10 footoo sheer godhee bar namni 2,000 kun nama 2,000 qabida. Alla hin jira. Yoo argate galchuun ergannee rakkoo hin qabu. Ergaa jira si bira dhaabba malee. Fakkeenyaaf. Kinu ergataa jira bar. Gattuutti gina. Galchiin. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Miliyoona fuuteen Nasrishaa. Ani maal beeka wallahi Dr. Kino baga isinillee dhuftanii. Habibi birrii takka takkaan siyaabaa isanii anuyyuu biyuun kiyya 500 wayii 500 biyuu kiyya sii kafalanii 100 kafalanii sii kafalanii 100 kan mooraalii kenna yoo dabalan miliyoona. Mooraalii kiyyaaf keessanillee Dr. akkuma jirutti ta'ee ani kiyyaayyuu miti beektaa. Anna miskiina. Nama mobaayilii bitee na ergetan kun Oromoon asumaan haa dhageettu. Ka miliyoona kennuu fedha TikTokii miliyoona kennuu fedha maal jettare Maamman Nuuriin itti naa'imi TikTokii miliyoona si qopheessa jedhi. Baay'ee dheengadda dabar chaalenjii miliyoona lamaan nu dhiyeesseen illee abbaan gadaa reesturaantii. Inoo isinillee dhageettanii jirtanii. Ammayyuu anillee murtee faast diliivarii ilaalee bar TikTokii kiyya irrumaa bahee dhufee bar yeroo jalqabaatiif yeroo xumuraatiif laayivii ittiin seenaa jira. Waan isaan murteessan ilaalee TikTokii kiyya. Diisi rabbi qabaa TikTokii kennini abboo akka jaarsi bara kaan Oromoon araaramuu dinnan ana uf qala jedhe baanu kiyya kana haa fudhatan malee kenni wallahi wallahi duniyaa rabbi qabaa kiyya kana haa fudhatan malee kenni mataan. Diisi Dr. TikTokiin kan kee godhan maatii biyya baqaa jirta. Waa baay'ee beektaa TikTokii bichaa miti kaa baay'ee qaba. Kiyyuma haa fudhatanii anuma rabbi mallarraa fudhate gaafuma chaalenjii kanas seene. Aboo namni kuma sadii kun warri foloo goriin foloo goraa faasti diliivarii.
Akkam godhee saame qaba Islaam. Wallahi bakka already namni kuma sadii seennee waan murteessinee jira waan murteessinee uummataaf himneedhanii namni kuma sadii sunillee seenee jira. Kanaafuu isinillee anillee uummanni kunillee doktorri isinillee homaa waan jarri murteeffatanii dhufan wanti irraa beeynu hin jiru. Kanaafuu abbootii qabeenyaa faastii diliveriitii kaameraa nu haa qabu kaameraamaaniin kenna. Murtee kabbaadii ta'uu qaba. Garallee bucbuusi jedhaa jira waan ta'eef nama kuma sadii irratti dhaga'uu qabnu gaddas ta'u gammachuu ta'u nama kuma afur malee. Wallahi hin dhageenyu yoo waan ulfaataa ta'ellee haa namni hundi sii dhaga'u yoo tiktook illee garaa jabaatanii sirraa fudhatan. Kuma sadii irratti hin dhageenyu lakki. Kimmadaa. Ani birrii miliyoona sunnata rooramaa yoo fudhatan tiktookii boru ganama itti deebi'a beekamtii yoo taate kennu baay'inni kunoo miliyoona kana naan injifachiisne. Ani birrii miliyoona tana dhabuuf irraa tiktookii dhabuuf illee dhagin hojjarrillee yooma waan biraa illee yaadanii dhufan. Sagalee keetu nama sodaachisa. Meeqa godhan hundi keessan koppiliinkii sheerii godhaa taaptaabii kana kana kuma dhibba jedhu asiisaa. Bakka namni kuma shanaa seenu kuma shan irratti hima. Kuma shan kuma shan seetisaati. Kuma shan irra waan nuti hima. Nama kuma dhibba shanii jabaa dabaa